Maali fakkiin rukuna tura kana darbaay gotu daasiri kana amtu tura rukuna daasiri emta. Jadi yang Rabbuma sodaatu gotu mamakee kanaan sirraa deemaa rabbuma sodaatu gotu njee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu baga jiraatanii ashama harka fuunee warroottan amantii biraatis baga guyyaa gaarii kanaan isin ga'e guyyaan akkuma keessa jiranitti olmee gaarii olumaa bareedaadha nuti immoo olmeeni keenya inshaallah gama fuuldurattis toluuf deema gaammaaf dhibdee takkaa keessa bu'ee rabbi khayrii haa godhu inshaallah wanni irra deebii godhu hin jirtu maaliif jennaan gaa aaneedhaa fi obboleettiidha walitti hafe taateen kunis taatee ajaa'ibaati mudannoo akkanaa tana takkaa hin garreen dhugaadha guyyaa takka bicha gaa rabbi namudee arge gaasanuu argaa ijaa malee fi mudadeen beeku garuu ammoo gaa inshaallah rabbi khayrii haa godhu wanni jan tanuma malee waan biraatiin olmee silaa nu biraanis bareedaadha olmee mugaarii ol ulaatutu bilchina sammuutii fi waa hundaaf murteessaadha bobbaatee galuu kanaafuu alhamdulillah jechuun bareedaadha inshaallah arra dabde malee boru taluun si hafan qabdu haadha mana isaati gaa takkana gooteesi garuu jireenya keessatti bultiidhaaf wal filachuunis barbaachisaadha hinaaffaan daangaa dabartees gaa jireenya kanarraa si baaftii beeyta rakkoon gaa rakkuma hinaaffaadhaati yaanni dhufees shirkiidha rabbi isinillee mudini nullee gaa kakisee nurraa nu baraaru kanumaan dhaabachuu barbaada kana jaalallee waan hin jehuun qabu inshaallah hundaafuu gaa fuuldurrii gallina kanuma obboleettiidha jechuun tuni waan laaftuu beekadhu obboleettii hojii irra guyyaan du'aa ture dhiyaata malee jireenya kanarratti wannummaan gaa sanboota sitti tolee jireenya kana murtaa taatee ooftullee hin jiru isiidhaafillee akkasuma garuu gaani waan akkanaa kana gaa rabbiin isinillee dhageessin gaa asumarraa dhagee haalaan isin hin jagaa egaa wanni biyyaa balaan biyyaa hojii buuse takka balachuudha akkuma jansani takobaa sidduftees gaa sila nama hojii fudhatanii nama hojii fudhatanii miti isinis mee yaada keessanii fi ergaa keessan du'aa nu gargaaraan isin hin jaa takkanaati haati mana isaa ammoo ijoollee lamaan silaa qabduu kara karatti bakka bakkatti akka qallee lukku buufteeti bira baafattee jechuudha ergaa guyyaa lama halee fi dheengaddaas numaa hungarree teleefoonaas ni cufattee ijoollee ganda namaadhaa dabalina kana ni ogguun achi dhagajee achi ijoollee malee isin hin jirtu qabanii na hidhanii maarree na godhanii amma na jeesu na barbaadanii jetteetti dhabamtee jenna miyyoon obboleettiidhaa dhugaadhaan dhageenyaan biyyarraas dawwalanii waan kana gaafatan jechuudha isii akkamii wanni kun ta'uu danda'e saniifuu ganaa nuti amma ilmaan keenya barbaanna malee jaanii wanni kanaa kun dhufe gaa inshaallah gaa rabbi khayrii haa godhu gaa eettemme jireenyi kanaa kan waliin jiraachuunis lubbuu wal kuchisuudha amma mucaan kunis wanni kun itti deddeebi'ee jira yeroo hedduudha wanni kanaa kunillee gaarii miti akka mataa keessatti akka keessanitti isinis waan jettameen maan eegaa wanni kanaa tuni jireenya keessatti abdii wal kusachiisu miila wal cabsu gartee kanuma malee wanni gama fuulduratti faayidaa ta'a isiifillee bultii ta'ee jireenya keessatti isii oofu gama fuulduratti hin jiru jechuu isinis rammata rabbiirraa isa abdii kuttee jirti rammata namaarraa illee kanuma kana caalaa wanni biraa hin jiru jechuudha abdii kuttee jirti amma isinis lubbuu na baasanii jettee dhabamte saniifuu anamma akka nama tokkootti jechuu har'a itti dawwalee waan isiin jettu egaa irraa hin hiiku waan kana naaf godhee yookaan hin goone yookaan namaaf godhee eenyubeetti ka gootee fi bakka itti gootees san gaafa nu duraarra amma isumaa bilbiluma saniinu argachuudha jechuudha nama arganii waa dubbatanii mire yoo waa'ee kanaa maqaatti dhooyte isummaanuu mataan dhoowwaatti isummaanuu koo waan san qabduu gartee akkasuma fakkaatti isummaanuu yookaan achirraa tuqamte beekadhu wanni tuni osuma gootuuti gaafa kaan simattees deebiteeti yookaan gurra si dhorkiti yookaan miila si dhorkiti woomata akkasi goote khalaas yookaan ilmaan kee isaan deebiti khalaas sheeyxaanii duraan isaan gabbaran san ogguusittees deebi'e suma kanaa'u lubbuu ibsi kuchisiisaa jechuudha amma isummaan osoo kan gootuutu isa kamiitu caalaa ifumaafuu ifirraan geessee jirti akka ammaan tana fiigu jirti janitti awwannummaan kun itti deebi'ee fakkaata isillee rabbi gaanagee haa godhu garuu immoo tarraasaantu yeruma kana akka adda baan furmaata isii gaafachuudha jechuudha kada caalaa waan biraa wanni godhuu dandeenyu sun jiru akka keenyatti amma wanni godhuu nama saarraa illee nama keessillee ammadhu namaan si yaamuun jeeni nama tokko hin qabu jaa
isina barbaadaadha furmaanni isa harka jira jaa amma isiidha tanaan gaa takkan magaalaa keessa badde nama magaalaa keessa badde tokko akkitti agartu jiru gaa magaalaa isa keessa jiraata mootiin magaalaa keessa jiraataa lamaan kana adda baafatte malee nama san fiduun jabdudha eegaa goda namni seene kana arguu hin dandeessu saniifuu meeshaa allaa rabbi hedhaa godhu gaa bilbila cufachuusii kanaatu guyyaa lamaa kana dho'isee jechuudha silaa kaleedha akka kiyyatti kaniin gonno godhu tana jechuudha oguu nuti faana isii dhageenye utaaltechiis wanni biraata kan jiru amma isumaa shayxaana saniitu maan jeetti itti as deebi'ee akkana ari'u jira jechuudha rabbiin egaa nagaa isii haa godhu malee kana caalallee wanni godhuu dandeenyuuf hin jiru gaa rabbummaan isina dandeessisu garuu ammoo isiitti dawalee dhimma jala keenya waan isin jettu isii dawalee nuti jaamini maqaa telefoonni isii barramnaan tana risaalaan na buuteer banachuu isii ijoolleedha yaadde ta'i waan yaaddee isiin dawwattoon waan isiin yaaddee telefoona barattee isuma beekaa guyyaa lama isirratti hin dawwala jeetiin lakkoofsuma jiru irratti dawwalee telefoonni asii jiraanummaa nama mataa zawna ta'e asii kun haan dawwaltu jiru asii qashiiti jee dawwaltee nuti jaamini maaltu fide haa waan isiin jettu adda baafannee akka eegaa isiinis ni hin dhufaa hin dhufu dhaabbadhu haa waan isiin jettu waa isiirraa adda baafannee atis isii jibbitaa bar isiinis tanaaf dhabamtiin ta'e wallahi dawwaltee nuti jaamini aloo السلام عليكم هاي مالي بدي مالي مالي في قرية قمتها أنا طلع أبا طلع لا يجون كا أي نمني بيقلو منقلا منقل كان خيسها ركون أبتة جرتي ونمان كا سبقة شيء مالي ردي ونمان سبقة شيء مالي جيها لا jechuun kun ijoollee kasaanaan karkaraadhaan buuree walitti olfite kalee ferree arraan tokko miliyoo fudhaatis manaa deemte jedhani. Eessa jirtaan yoo nan isin jiraanne karaa koon biraa dhufte ijoollee nama mucaan kaan irra makiinaa dhooyyeetiin beekadhu ularra dhaabbachaa oole. ay duba ijoollee tana furmaanni si gama fuulduratti kam taatu amma akkuu kana qotatee amma jireenya keetirraa isa abdii kuttee jireenya namaas ima abdii nama kuchiifte ijoolleen tun obbolee jedhanii amma haya. achi baafadhu duba saalqalaanii bujjira moo Israa'eel ankaata achi baafachuudhaa duba amma akkamittiin deemammaasi. nama isaanii as deemu jira. duba amma akka kunaas immoo magaarii goote magaarii dalaytee duuba. ay obboleeyyanii janga kun amma jarri eega eega guyyaa lama ol gubbaa jiranii. ay bisharraa illee dawwalanii kun isi sirra dawwalanii obboleettiidhaa siin jedhanii jedhanii. ay eega kijibala amma gaa duba akkamire furmaanni isaan kana. furmaanni isaan kana akkamii jaa duba amma nama kana kunoo namatti yaamne isaanillee nama keeyma beennaan nama tokko asiin qabu naan jee. ogguu sirra dawwalle isirratti hin dawwalina jaa ogguu atin jirre isiin barbaadaa jaa bar mataan nu soore. ogguu atin jirre isiin barbaadaa jaa yoo sirra dawwalleen ammaas natti jaamina jaa bar shirshir nu godhe. hayyee duuba isar tammaat. jechuun kaasu atummaan dhufar osoo waan yaada kana ceetu osoo balaa biraarra hin buune gartee namni osoo jiru walii yaafata. hayyee.
eegareete fi fuuldura keetiifis gawaa yaaddee hojii gaggaarii kana daldalaguu jirtullee siin beeka gaa'eeti beekadhu allaattiin qophoytu malee bara tokkuma jaansan atis gawaan qophoyte siin beeka ammoo anta jiraallee keessaa hin deema garuu immoo gama fuulduratti akka waan gujjettu siin beeka ammoo gama fuulduratti waan gootu qaatillee suma beekaan jee mee dubbis mee jira kan silaa bar viidiyoon sitte wala roo yaa arsi shaba qaarra jirre malee mee viidiyoollee dubbis mee dubbis mee jira maaliif akka nu goota kana darbu maaliif goota gaasiirii kana hamtu tolu nu goota asii deemta Rabbuma sodaadhu gootuma makee kanaan sirraa deemaa rabbuma sodaadhu gootu hin jee Kootu sinye hawur buzda du bariye wajda la teka batte kootu rabbi su buzda du kootu ammo ni bochu ni tu bidime sarban nanti yang dia khalas ni khalas ye sitte atol utai sitte atol utai nana kani chuhatte mere silki خلاص قاوني سنقول دنجرو نمر عليه دوما إن شاء الله رب غير أقول نما يجبا ترجله أكسيتي أكقبني في دنجون أنا ما يقدر خير يقولون سلك ستة أطول نان نشوفته إن شاء الله نما برات فيديو مريني ما ونو نمبر وانا داتي ودي جايبة ترى وانا كنا يوجد جخيرتي أما جمرة لو بيشاندقي تصويره كنا إن شاء الله رب غير أقول أكسيتي نما يجبا رقم سيت خيرني أكيسين نفتوونه yoo rabbi laaffisee fi akkasitti waan dhufte boru akkasitti gaafa furmaata isaanii qara tokko deebisnaa jechuudha takkanaas isin jenna jira keenya isinis du'aadhaan nu bira dhaabbadhaadha jira bisinirraatti fiyaatamee du'aa inni godha nuti asuma ammi jechuuf jirra bishaan quraanaa kaa'ettaniis aayilaandii meeqaan itti kanne wanni barra amma bishaan quraanaa sanniin nama lama ol gubbaa jiru ogguun isa kanne isittis ogguun kanne mee yoo furmaanni nama dhufa jeetumaan akkuma isin jettan godhe inshallah rabbiin furmaataa fiduuf asumaanuu ta'isii teechitti garuu ammoo isiis akka qabaniif danni goonaa dubbii fuuleen gabaabduu bareedaadha jennee garuu du'aa isin nu bira dhaabbadha.